Dr. Ali Birra baga nagaan dhufte gara Prime Media sagantaa daandii haaraa. Baga nagaan nu eegdan galatooma. Dr. Ali Birra turban muraasa dura Oromoon Itoophiyaan nama guddaa tokko dhabne artist Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluun Hundeessaa aartii Oromoo, seenaa Oromoo, siyaasa Oromoo keessatti nama qooda guddaa kennaa ture. Dr. Hacaaluu Hundeessaa akkamittiin beekaa turte ati? Dhugatti ani maalan jedha artist Hacaaluu jechuun illeen qoosaa karaa muuziqaatiin kennameef akka nama Oromoo tokko ta'ee an ofii ummata Oromoo mara bakka isaanii ta'ee yoon dubbadhe goota gootootaati kan hin jedhuun goota gootootaati nama narra xinnaadhaa biyya kana gaafan dhufee dura wal arginee wal barree akka ilma akka abbaatiin dhiyaachaa ture akka ilmaatiin ilaala. Kallattiin inni deemaa tures kallattii dhuma anis gara kootiin gaafaan dargaggeessarraa jalqabee kallattii saniin deema. Kallattii sanirratti wal qunnamne jechaadha. Wal qunnamuu jechaan qaama duwwaan wal qunnamuu otoo hin taane yaadaanis otoon ala jiru otoo hin dhalanne duratti wannoo isaa waan fedhii isaatii fi kallattii inni deemu sanirraan deemaa ture. Ani ergaan amma sooromee booda yoon argu anuma natti fakkaate. Nama cimaa gurbaa cimaa wannoo qabatees jiraamti karaa qabatee gadi lakkifne gamanaa gamas hin jenne dhaabbii tokko qabatee kan deemu goota gootootaatiin jira. Goota Oromoo, goota Itoophiyaa, goota Afrikaa. Inni akka eenyuttiin ilaalaan akka even Martin Luther King fi Malcolm X fi jara Mandeelaan illeen fi kanneen hundumaa tarreessanii olittiin ilaala. Qawwee dura dhaabbatee diinaan mormaa kan ture waan ta'eef jecha akkaan itti ibsu na quubsuu hin danda'u akkaan itti goota keenya Hacaaluu ibsuu jechootaan itti ibsuu danda'uun walitti hin qabanne amma dura inni dargaggeessaa yeroo silaa argitee hojiin isaa wannoo qabatee karaa qabatee ummata ofiitii fi ummata biraatiif illee bu'aa guddaa buusuu danda'utti nurraa fudhatan jechuudhaan danda'e nurraa fudhatan ajjeesanii nurraa fudhatan. Artist Hacaaluu ajjeefame san akkamitti dhageette ati? Maaltu sitti dhagahame? Eessa turte? Manaan ture barii toora sa'aatii sagal halkan keessa ka'eetiin wannoo keessa living roomii keessa saaloonii keessa ifaa ibsee anaa ta'u gurbaan wannoon kiyya eenyu shofeerri kiyya dhufe mana gara duubaatiin wannoo qaba qulfii qaba achii banee dhufe aboo maal taate hin rafne jennaan booyaa jira. Innaa maal taate jennaan bara Hacaaluu ajjeesanii I couldn't believe it. Wannuma tokkotu wannoo na godhe. Guyyaa guutuu sa'aatii sagal kannatti hime haga galgala kaanii hirribaan rafuu dadhabe akkam. Dubbachuun dadhabe jechuu kooti amsoo takka akkas ta'eetiin hin beeku jireenya kiyya keessatti jechuun silent maal shock diidhaan ta'e hedduun rifadhe nannahee ammaas abjuu natti fakkaate dhugaa natti hin fakkaanne wanni kun abjuudha tahaa je'eetiin almost bultii 3-4 keessatti akka gaariitti naagaluu jalqabe malee san dura abjuu natti fakkaate. Dhugaadha hedduu nama gaddisiisaa. Guyyaa sanitti taanee egaa uummanni bal'inaan bahee gadda isaa dhageessisaa ture. Kanuma keessa jeequmsa adda addaa uumamee ture.
mee akkamitti ilaalte ati namni eegeriifis argitee namootiin akka Hacaaluu uummata biratti jaalatamaa kabajamaa ta'an argitee rakkin akkana gahuu ni mala. Amma duras artistoota hedduu bifa kanaan dhabne akka eebbisa addunyaa fa'aa namooti adda addaa maqaa dhahuu ni danda'ama. Artistoonni kun haa ta'anii namootiin argitee mirga namaatiif falmatan kuni jalqabaniitu wareegamni akkana akka isaanirra gahu beekaniitu argitee waan kana keessa seenanii akkamitti hubattamee waan guyyaa itti aanu biyya keessatti taasifamee waan seeraatii fi waan ilaalchisu argitee uummata warra seeraatiif dhiifne waliigal argitee haalli uumame uummanni miira keessa seenee san bira dabre argitee rakkin adda addaa geessaa ture kan akkamitti argitee uummatis sila akkam ta'uu qaba jette akka ati nama artistii legend beekamaa ta'e tokkotti. Well, ilaalchi namaa garaagarummaa qaba akkuma fuula keenyaa kanatti garaagarummaa qabnutti ani rakkoolee jedhanii kan himan rakkoo hin jedhuuni. Maaliif kuni waanuma humnaan dhufee kiisii keessa galee boorsaa si keessaa kiisii keessarraa yoo fudhattu react yoo hin goone ati rakkoo qabda jechaadha. Uummanni waa balleessa jedhaniis balleessaadhaa miti dhugumatti wanni godhan mirga isaanii wanna godhuudha. Garuu gama seeraatiin yoggaa dhuftee ilaaltu nama hundumaa Oromoo hundaa miti kan akkas godhe. Nama xinnaa tokko xinnaa fraction nama xinnaa tokko. Ammoo akka haqaatitti artistii guddaa akka isaa akka eebbisaa addunyaa fi kanneen ifi jira nuun deemu liidaroota keenya yoggaa qabanii wannoo godhan react godhuu dhabuun du'a jechaadha. Kanaas mootummaan inuma beeka addunyaa keessa jira hundi bakka hunda as duwwaadhaa miti. Namni yoggaa wanoof Floyd yoggaa du'e maal godhan Ameerikaa nu argite fi Ameerikaa duwwaadhaa miti Awurooppaa Ameerikaa Austraaliyaa hunduma keessaa wanna jira. Garuu uummanni garii akkatti ilaalu nama waa baballeessee jedhanii himan akka waan Oromoon balleessiteetti yoggaa ilaalan. That is wrong. Absolutely. React godhuu dhabuudhaatu inumaatu hamaadha. Waan gatii qabu tokko irraa fuudhan gatii guddaa kan qabu akka diamond harka keetitti kana qabatee otoo teessuu yoon dhufee sirraa fuudhe caluma jettee dhaabbattee nan laaltu ka jara dhaabbatee laaluu dide santu react godhe. Uummanni Oromoo nama miliyoona 50 keessaa yoo namni kumni tokko waa wanna jedhe kumni tokko miliyoona 50 keessaa maali? But wannaas olaantummaa seeraa eegnaa yoggaa jedhan nama keenya meeqaa meeqa kan wannoo ta'e bakka hundattuu. Kanaafuu namni Oromoo balleessa jechaa hin dandeessu. Maaliif uummata biyya isaa keessatti yoggaa akka maleetti treat godhan yoo reacting goone uummanni kun gaadudu'aa jechaadha uummanni. Kanaafuu kuni wanni mul'isa fuulduraaf ammaas wanni akkanaa yoo ta'e wanni akkanaa waan qabnu waan nuti ittiin boonnu kana aadaa keenya yoggaa nu jalaa fuudhan nurraa ajjeesanii maarree godhan. Mootummaanis seerrinis olaantummaa yoo barbaachise dura nama agartee wanna badii akkanaa hojjete lubbuu namaa baase qabanii fidanii seeratti dhiyeessanii uummataas beeksisanii akkasitti uummanni waan fedhetti murteessa. Manni murtii ummata mana murtii jedhanii waan assign godhanii achirra wannoo godhan duwwaa otoo hin taane uummanni mataan isaa mana murtiiti. Innaa uummanni haa dhaga'amu.